Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii Independent Oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Harri bitootessa lama bara 2017 harka fuuni dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu. Ashama akkuma yeroo biraa qophii keenya guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophiin keenyas oduuf dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dabalatee qophiilee keenya biraas qabna. Keessummeessuun kan isin faana turu an Tullu Biyyaati. Amma dursa oduu keenya guyyaa har'aaf gara falmattuu lammittan isin dabarsa. Ashama harka fuunee dhaggeeffattoota keenyaa oduu warraan isin dhageessisa. Oduu waliin an falmattuu lammiiti. Roobii kaleessaa bitootessa tokko bara 2017tti barattootni mana barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa mandii mormii mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu bifa haarawaan finiinsanii ooluun dhaga'ameera. Akka odeeffannoon godina Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu magaalaa mandii irraa arganne mul'isutti hidhattoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee mormii barattootni mana barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa mandii finiinsan kana dhaamsuuf itti duulan tarkaanfiidhaanicha barattoota irratti fudhachuutti dabalataan barsiisaa Taarraqanii jedhamuu fi barataa Mootii Fiqaaduu jedhamu mana barnootaa keessaa erga qabanii booda waajjira poolisii magaalaa mandiitti hidhamanii jiraachuu kan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan barattoota. Xiiqii Dhugaasaatu odeeffannoo dabalataa qaba. Godina Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu magaalaa mandiitti barattoonni mana barnoota sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa mandii kaleessaa hiriiraaf qophaa'anii tarkaanfii hidhattoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen irratti godhameen barataan tokkoof barsiisaan tokko hidhamuu dhageenye gamasitti bilbiluun barataa tokko bilbilaan dubbifne. Barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa mandii roobii kaleessaa hiriira ba'uuf osoo tattaafataa jiranii hidhattoonni mootummaa tarkaanfii irratti fudhatuusaa kan dhugoomse barataan kun sochiin kun aanaa mana sibuu keessatti akkuma tuufetti jiraatuu fi barattoonnis magaalaa gadhiisuun gara baadiyyaatti baqataa jiraatuu isaanii akkas jechuun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himuun dubbii isaa eegale. Godina Wallagga Lixaa aanaa mana sibuutti barataan mana barnootaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa mandii odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kenne kun. Akkuma beekamu sabboontota keenya kan hidhamanii jiran akka Baqqalee Garbaa fa'aa, Dajanee Xaafaa, Addisuu Bulaallaa, Arbaa Disaasaa fa'aallee Gammachiis Galataa, Abdii Taamiraat kan ilaallatu ilaallateeti kan isaan hiriira bahuu yaalanii turanii hin danda'amne garuu qeerroon waraanni wayyaanee dhaatte naannesseeti kan inni qabee ture. Barattoonni kun barattoota kam magaalaa mandii keessa mana barnootaa lama akka jirutti hin dhaga'e ka haayiskuulii piripaaraatoorii warra kam amma kana irra sochii kana godhe? Haayiskuulii kan Daakkoo jirudha. Ayyeegaa mee sa'a meeqatti eegale sochiin barattootaa kun waan akka dhaadannoo dhageessisuu gadi ba'anii hiriiruu waan akkasiiti kan isaan yaalani? Akkas tureeti kan isaan wallee wayii weellisanii turanii gara ganamaatiin sa'aatii 4 wayii keessadha. Wallee attamii ture wallee isaan weellisanii? Wallee kan booreeti ayyee akkuma beekamu walleen silas kanuma booreeti kan sirbamame. Mee wallee sana waan yaadattu qabda laataa kan keessaa yaadattu jechuma lamaan sadan tokko sunuu dhooftee. Daangaa Oromoo maaliif cirama kan jedhu kan isaan weellisaa turan. Hayyuun Oromoo maaf hidhama nuuf gadhiifamu jedhaniiti kan isaan weellisaa turan.
Erga isaan akka kana wallee kana dhageessisanii gadi ba'uudhaaf tattaafatanii booda attamittiin kan isaan mana barnootaa keessatti ittifamani qaama kam kan ittise poolisii federaalaati moo kan naannoo Oromiyaa moo raayyaa ittisa biyyaati kan barattoota kana bira ga'e? Makalaakiyaa fi federaala kolibittinneessaan illee yaa'anii dhufanii hin jiru. Erga warri kun achi ga'anii booda tarkaanfii attamiiti kan isaan barattoota Oromoo kan godina Wallagga Lixaa Aanaa Manasibuu magaalaa Mandii irra fudhatan? Isaan illee kan isaan fudhatan dararaan akkuma jirutti jira. Ammallee reebichi guddaan irratti ga'amee jira. Qeerroon kaan immoo mana hidhaatti darbamanii jiru amma. Barattoonni hidhaman kun lakkoofsaan hagamtoo kan maqaan keessaa beektu osoo nu dhoofte akkasumas immoo barsiisaan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa Mandii tokkos akka isaan yeroo kana reebamanii fi ammas akka isaan hidhaa jiranitti dhageenye kunoola akkam hagam dhugaadha sirriidha eenyu jedhamu barsiisaan kun? Maqaan abbaa isaatiin beeku maqaan isaa garuu Taarraqeenyi jedhama. Isaanis barattootuma waliin qabamaniiti kan isaan hidhaman maal immoo jedhanii qaban barsiisaa kana? Egaa qeerroo kaasta jechuudha fakkaata malee haala isaan ittiin qaban isallee addan baafanne kan qeerroo sana immoo ati jituu ijoollee gurmeessee jedhaniiti kan isaan kaasan maqaan isaa Mootii Fiqaaduu jedhama. Nama tokko barataan kan qabame? Kan nageette ammaaf nama tokko jira. Eenyu maqaan isaa jettee? Mootii Fiqaaduu. Eessatti hidhamee jira amma barataa Mootii Fiqaaduu fi barsiisaan Taarraqeenyi fa'aa eessa mana hidhaa kamitti kan isaan hidhamanii jiran? Poolis xaabaa kan magaalaa Mandiitti hidhamanii jiru. Egaa sochii guyyaa irraan wal qabatee barattoonni shororkaa'aniiru reebamaniiru haalli magaalaa Mandiyoo galgala kana maal fakkaata? Ammaan tanallee keessa tureen galee amma katamaan keessi badamiti mana barumsaa irraa malee. Maaltu jira mana barumsaa waan attamiiti kan hin jiru aga sa'a boodaatti barnoonni tureeraa sa'a booda moo barattoonni sa'a boodaa sigaa sochii sanaan wal qabatee barnootarraa afanii dhaabbatee jira barnoonni? Barattoonni sa'aatii booda dhaqanii raftitti ba'anii galanii ofii isaan namni itti dubbatu hin jiru. Haalli baruuf barsiisuu hin turre jechuudha. Isaan booddee hin turre. Karaa biraan odeeffannoon qabuun waraanni guddoo baay'ee ta'uu baatullee mana maatii barattootaa irra deemanii barattoota tokko tokkos akka isaan barbaadaa jiranidha kan hin odeeffadhe inni kun agam dhugaadha laata barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa Mandiidhaa immoo kabaadiyaadhaa dhufan magaalaa gadhiisuun gara maatiitti deemaa akka isaan jiranidha arra galgala kana roobii arraa tooruma sa'a 12 aga sa'a 1 gidduu barattoonni dukkanaan daatanii akka isaan magaalaa gadhiisaa jiran odeeffadhe dhuguma gadhiisaa jirani barattoonni. Ayyaan hin jiru barattoonni lubbuu isaanii soda jecha maatii isaanii biratti illee kan imalaa jiran hedduu jira dhuguma. Egaa amma sochiin kun godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandii keessatti eegaleera. Mee maal jetta barattoota Oromoo kan guutummaa Oromiyaa keessa jiraniin egaa akkuma beekamu uummanni Oromoo godina Booranaa keessatti Baalee keessatti Arsii keessatti Harargee keessatti hidhattoota naannoo Sumaalee Liyyuu Haayil jedhamaniin dhumaa jiru. Hidhattoonni kun immoo mootummaa kunuunfataa wayyaanee irraatii gargaarsa argatu dhaamsa attamii qabda Oromoota bakka biraa jiraniif? Ayyee dhaamsan qabu qeerroon hundumtuu akka inni tarkaanfii guddaa fudhatu bilisummaan keenya yoos malee hin argamtu kanaaf hundumtu tokko taanee bilisummaa keenyaaf fala barbaannu jechuun barbaadaan. Oduu keenya itti aanuun weerartoonni naannoo Sumaalee tumsa mootummaa kunuunfataa wayyaanee irraa argatan fayyadamuun Oromoo fi Oromiyaa irratti duulaa jiran kibxata darbe halkan ammoo gandeen aanaa baabbilee garaagaraa keessatti alaabaa naannoo Sumaalee dhaabaa buluun gabaafameera. Buliin bakkoo dabalata qaba. Godina Harargee ba'aa aanaa baabbilee fi magaalota baadiyyaa naannoo sana jiran irratti weerarri daangaa humnoota Sumaalee Liyyuu Haayilii fi waraana raayyaa ittisa biyyaa mootummaa wayyaaneen godhamaa jiru akkaan jabaatee itti fufee jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessa godina Harargee ba'aa aanaa baabbilee keessatti weerartoonni Sumaalee Liyyuu Haayil weeta alaabaa isaanii dhaabbatanii deemanitti abbaa gandaa fi milishoonni gandaas alaabaa poolisni Sumaalee Liyyuu Haayil dhaabe kan utuu buusuutti jiranii raayyaan ittisa biyyaa mootummaa kunuunfataa wayyaanes dudduubaan itti dhufuun maaliif alaabaa kana buustu jechuun reebicha hamaa isaanirraan ga'een abbaan gandaa yeroo ammaa kana mana yaalaa baabbileetti wallaanamaa jiraachuu nuuf himu jiraataan nuti achirraa dubbisne tokko. Bakka dareera arbaa jedhamtu akkatti itti liqambar dhaqee ibsaman alaabaa Somaalee itti dhaabanii Somaalee leencee yeroo liqambarootaa fi milishaan Oromiyaa sun buqqisnu makalaakiyaan itti beekee tumtee gurbaan sun mana yaalaatti illee dhaqee turre jechuun liqambar miidhamee jira makalaakiyaa ture. Nama Oromootii ka dhaabu makalaakiyaa dhaa? Liji poolisii Somaalee kanatu alaabaa dhaabee hotee ergasii milishaan Oromootii fi liqambaroonni Oromoo kun baabila irraa dhaqanii alaabaa kan buqqisanitti deebisa akka buqqisanii gaarii liqambaroota makkalaakiyaa beekee birkitti kan akka isaaniitiin liqambar tumaan beekame mata yaalaa yeroo dhufu mana akamaa kan baabileetitti agarree deemee dubbisanii liqambarsan. Abbaan gandaa kun egaa kan godina Harargee ba'aa kahanaa kamii yookaan kan magaalaa kamiiti?
Akkanuma magaalaa Baabbileeti milishaa baay'ee wajjin osoo jiru makalaakiyaan duubarraan itti dheechu. Silaa kan alaabaa sana dhaabee deeme hidhattoota naannoo Sumaaleeti kan immoo deebisaa dhaabaa jedhu raayyaa ittisa biyyaa kan mootummaa koloneeffataa wayyaaneeti. Kan deebaa akka buqqeessanii dhaabaa deema raayyaa ittisa biyyaati maaliif dhaabnaan lafa hin tooramtu milishaan fi liqambar jennaani nuti dhimma alaabaa nun galchuu nuti dhimma alaabaa nuti Itoophiyaa waliin Itoophiyaadha as dhaabbattus alaabaan takkuma kan Somaaliyaa as dhaabbattus akkuma jaanii miti liqambar tumsachi ittiin fakkana godhi jira jaanii miti. Nama kana amma uleedhumaanii kasaan cafaqanii. Wantaan tumanni qawwee karaa garagalchaniiti akka jabaan miidhaan uleedhaa fi qawwee mukatti kan Kabiraa immoo haanotuma olla'aan Baabbilee jiran hedduu keessatti akka waraanni tureetti odeeffama. Isa kana quba qabdu laata odeeffannoodhuma qabdanirraa. Magaalaa Baabbilee kana abbaa biyyoota hundi makalaakiyaa fi liigii poolisii hundaa to'attee jirtu akka ati gaditti. Kanneen akka haanaa fadisi miidhagaa burqaa naannoo sanoo maaltu jira odeeffannoo qabdaniin guyyoota 7 darban kana. Fadis immoo akka jabaa firaa dhorkatee jirti nama tokkollee ittiin kenneefitiin eegumsatii waliin jirmatanii jechuudha ollaaleen fadisii warri itti dhiyaatan jiru itti jirmatanii fadisii kennan jira. Ifirraa dhoowwanii jiran akka jiranitti ollaan isitti aansanii jirmatanii. Haanaa kam yookaan immoo gandoota kam kamitu gara uummata Oromoo fadisitti dirmatee irraa dhoowwe amma? Aanaa miidhagaati aanaa fadisii jaamu jira. Amma kasaan godina Harargee ba'aa keessaati weeraranii qabatanii jiran torbee kana haanaa kam yookaan magaalaa kam fa'i laata? Dareeraati gammachuuti tooraati lakkoolee sheekabdi. Aanota sinama maqaa dhooftan kana keessatti amma lolatu geggeeffamaa jira gidduu kana. Amma halkan kana hin jiranii halkan kana dhaabanii deemanii Somaaleen ganama dheeteetti milishaan kan buqqifti makalaakiyaan yeroo duban isaanii buqqisu jiru agaran uummata Oromoo kana fayyadanii baasan milishaa. Kaleessa immoo achuma haanaa godina Harargee ba'aa keessaa tokko keessatti uummatni hiriira itti ba'ee dhakaa garaa irratti guuree akkasitti ofirraati lolaa oole sun haanaa kam laata? Beekamni dhagee kan ture karaa fadii sana akkasii ture jedhama. Uummatatu ofirraa dhorkaa ture hidhattoota naannoo Somaaleef keessumaati raayyaa ittisa biyyaa mootummaa koloneeffataa wayyaanee kan ofirraa reebaa turanii. Fadii fi dursuma akka jabaa firaa eebbisanii jiran firaa dhorkanii jiran milishaan dursanii firaa dhorkatee jirtu akka jabaa. Amma gaa haala duraan turerra uummatni olii dirmatee ofirraa lolutti jabaatee jira jechuudha. Amma oksijiinii sugaan garaa murattee fakkaate ammaa asirraa taasisuutti yeroo arralli xammaramee fidhatanii kan poolisii wajjin aarii qaban fakkaatan. Amma waan uummata Oromoon jettan yookaan dhaamsa dhaammatuu barbaadan keessumaa akka itti uummanni Oromoo olii dirmatuu danda'u irratti dhaamsa waliigalaa yoo qabaattan dhaammatuu dandeessan akkasumas immoo uummanni Oromoo biyya ambaa jiru kun uummata Oromoo biyya keessaa bira dhaabbatuurra karaa miidiyaalee hawaasummaa garaagaraadhaa walirratti duuluu gandaan wal qooduu wal habaaruutti bobba'anii jiran kanarrattis mee waan jettan yoo qabaattan isintu biyya keessa jira biyya keessaa du'aa jira haala halaaf keessa jiru kan attamitti ilaaltu. Wanti nuti barbaadne keessatti uummata Oromoo biyya alaa jiran isaan irraa hedduu dandeettii godhuu danda'an haala Baabbilee jiru kana uummanni jajjabaan isaan sodaatanii ishee jiran garuu ta'ee garuu hanqina meeshaa waan qabaniif akka kanaan ni birmatan gaafa dhugna waliin birmachuu osoo hin taane amma osoo lubbuun jiru biyya keenya eegganna akka ni birmatan isin gaafanna waan isa waan jaanan uummata biyya alaa jiru keessatti diyaasooraa biyya alaa jiru sanin jechuudha. Biyya keessa jiru ammoo akkuma waliin birmatee walirraa dhorkatte kunitti biyya keenya limaata eeggachuu qaba walitti haa birmannu jiru walirratti eeguu osoo hin taane kaan daamuu barbaadde. Oduu keenya xumuraa. Mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo gidduutti afaan faajjii uumee warraaqsa mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu irraa gufachiisuuf ta'e jedhee hojii manee garaagaraa kennaafii kan ture ammas bifuma wal fakkaatuun godina Wallagga Lixaa keessatti aanota yookaan gandeen walitti aanan wal dorgomsiisuun uummata walitti buusuuf jecha tokkorraa maqaa ittiin hawaasni beeku jijjiiree maqaa isa kaanii kennee fi ilmaan Oromoo walitti buusaa jiraachuun dhaga'ameera. Godina Wallagga Lixaa magaalaa warra jiru gorii gidduuttis shira ergamtoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen bixxilameen kanatu aanaa ta'aa fi kun aanaa hin ta'u jechuun olola adeemsifameen hawaasa gidduutti rakkoon dhalachuu kan himan jiraattota. Gabaasa guutuu oduu kanaaf ammas bulii bakkoo. Egaan akkuma baratame mootummaan koloneeffataa wayyaanee shiraan uummata gowwoomsee umurii isaa kan dheereffachaa ture arras uummata Oromoo irratti jala deemtota OPDO'n shiroota adda addaa xaxaa jiraachuun dhaga'ame. Haaluma kanaan godina Wallagga Lixaa aanaa Gooriif warra jiruu gidduutti wal dhabdee uumuuf jecha maqaa magaalaa Goorii jijjiiruun lalistuu sibuu erga jedhee booda magaalaa Goorii jalatti akka bultuuf murteessee uummata wallotsiisuuf yaalaa jiraa jedhu jiraattoonni. Haa ta'u malee shirri diinii hojjechaa jiru kun kan umurii isaa dheereffachuu
yookiin sochii uummati Oromoo Oromiyaa guutuu keessaa mirga abbaa biyyummaa finiinsaa jiru kan dadhabsiisuuf jecha shirri diinii baafate kan uummati Oromoo irratti baree jiraa jedha. Maqaan magaalaa jijjiiramuu fi sochiin adda addaa gaggeeffamuun uummata hawaasa naannoo baadiyyaa waliin dabalatee raawwatamee jira. Kun sochii uummataatu gara kallattii sanaatti geesse isaanuma warra abbootii aangoo qabatanii hojiirra jira jedhan kana. Sun maalirraan kan ka'edha. Maqaan magaalaa jijjiiramuun kan dhufe dura magaalaan Goorii jedhamtee waamamti. Amma Goorii jedhamuun hafee magaalaan walitti dhiyoo kiiloomeetirii 7 gargar jirtu warra jiruuf Goorii jedhamtu iddoo tokkotti giddu galeessatti Aanaa Taasibuu jedhamte akka isheen waamamtu taasisaniiti. Sabni lamaan magaalaa lameen gidduu jiru jechuudha warra jiruu fi Goorii gidduu jiru akka isaan tokko ta'anii waamaman taasisaniiti. San dura garuu wanti jiru yoo jiraate isaaniin akkasiin godhina warra kanaan immoo akkasiin godhina jedhaniiti saba keessa aasaa dhossaa ta'e isintu aanaa ta'aa walitti dhufeenyaan tokko ta'anii aanaa ta'uun jiru waan kanaan dura raawwatamedha. Kanaafuu isin mirga keessan falmadhaa jedhanii uummata lameen haala kanaan walitti buusaa turan. Egaa akkuma beekamu mormiin mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu guutummaadhuma Oromiyaa keessatti waggaa tokko oliif ol jala geggeeffamaa ture. Sana irrattis lubbuu ilmaan Oromoo danuutu ajjeefame, lafeef dhiiga guddaatus dhangala'e. Gariinis mana hidhaa keessatti dararamaa jirani. Mootummaan kunuunfataa wayyaaneedha ammoo sochii sana yookaan mormii mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu uummanni Oromoo gaggeessaa jiru sana dhaamsuuf kallattiiwwan garaagaraan uummata Oromoo dadhabsiisuuf yaalaa jira. Erga labsiin yeroo muddamaa labsame asii. Egaa kanumaan wal qabatee fakkaata jechuudha amma waan godina Wallagga Lixaa magaalaa Goorii fi Haanaa Kabiroo san keessatti raawwataa jiru. Uummata afaan faajjessuudhaan uummata walitti buusuudhaan akka uummanni mormii mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffatu sanarraati gara waliin atakaaroo seenutti deemuuf waan godhan sinitti fakkaata. Yaanni isaanii uummanni dheeressee yaadee kallattii amma hawaasni bal'aan jechuun guutummaan Oromiyaa dabalatee irra jiru sana xiinxaluu dhiisee gara yaada dhixoo aanummaa gandummaa gareef godhiin wal qoodee walitti bu'iinsa akkamii taasisee waa'ee dhibee biyyummaa sana irraanfatee waan xiqqeessuu kanatti qabamee akka inni jiraatu fedhaniiti warri. Amma kun kan inni ta'aa jiru qaama kamiin raawwataa jira? Keessumaa immoo mormiin kun yookaan immoo atakaaroon akkasii kun guyyaa kamii as kan inni dhalatte? Bara darbe ji'a fulbaana gaafa 17 jechuun akka lakkoofsa biyyaatti fulbaana 17-16 kana ayyaana masqalaatu gaggeeffama. Sana waliin wal qabatee hawaasni hundumtuu dacha'ee ka'eeti konkolaataa daandii dhawwatee daandii asfaaltii haguma jirtu san gargar kutee maaliin sochiisaa kan mul'ifate haalli haala bal'aa ta'e kan akkamittiin gaggeeffameeti uummanni kan dhibee isaa baasee mul'achuu danda'e. Walitti bu'iinsi kun immoo hawaasa keessa warra dhibee kana dhugummaan qulqullifatu qofa miti isaan illee hawaasa keessatti nama ijaaranii eentu yaada kana of keessaa silume kaasuudhaaf maluutti jira yaada jedhu nama ijaaraniiti hawaasa keessa bittinneeffatanii jiran. Sanarraan kan ka'e hawaasni baay'een yeroo sana keessa mana hidhatti gararamee kaan immoo baadiyyaa badduutti dhokatee san booda erga haalli qabbanaa'een booda warri hidhamanii erga dacha'anii gara mana isaaniitti galaniin booda kan warri dhokate sun gara maatii isaaniitti illee deebi'an. Kan kaleessaaf kadheen gaddaa kanas kanumaan wal qabatee sochiin ture jira. Dargaggoonni hidhamanis immoo jiru. Odeeffannoo jedhutu jira. Kunoo agam dhugaadha laata? Isa kana dhugummaan si ibsa guyyaa lamaan darbanii asitti achoo magaalaa sana keessan ture haalli iftoominaan waan akkasii mul'isu wanti jiru hin jiru. Dhibee mataa isaanii yookaan immoo rakkoo biroo uumaniin hawaasa keessatti warra gama seeraa itti gaafataman malee wanti sabummaadhaan waan isaan mul'isaniif gara kanaatti ceephaanii isaan fichiisanii jiran. Mormii mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatuudhaan wal qabatee sochiin uummanni Oromoo magaalaa sanii gaggeessaa jiruu fi walumaa gala kan godina Wallagga Lixaa haanota garaagaraa keessa jiran maal fakkaata? Hidhaa fi dararaan qorannoof saamiinsi akka itti fufetti jiramoo attam haalli baruuf barsiisuu? Wanti dhaabbate tokko hin jiru yeroo isin jedhu hidhaaf dararaa reebichi sabummaadhaan qoodamee hawaasa irratti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Magaalummaadhaan akkuma Goorii jedhametti jira. Aanaadhaan garuu lameen jaraa waliif fidanii aanaa Lataasibuu jedhaniiti waamutti jiru. Egaa kun aanaa Lataasibuus jedhamu haanaa Gooriis jedhamu lafti sun lafa Oromooti karra jiraatu uummata Oromooti. Mootummaan kunuunfataa wayyaanee immoo akkuma saboota ollaa Oromoon walitti buusee humna Oromoo dadhabsiisaa jiru uummata Oromoos gandaa fi haanaa fi gosaan maarreedhaan walitti buusee kan inni dadhabsiisaa jiru. Kanattoo uummanni Oromoo dammaqeeraa atoo akka dargaggeessa Oromoo tokkootti dhimma kanarrattis ta'ee haala mormii mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatuu irratti dhaamsa uummata Oromoof qabdu yoo qabaatte asumaan carraasii kenneera dhaammatuu dandeessa. Oromtichi godina Wallagga Lixaa magaalaa Gooriirraa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dubbataa jirtu kun.
Galatoomii carraan alaattee fi ani maal jechuun barbaada hawaasni keenyas baay'een uummata gara umurii new generation yookaan gara qeerroo kanatti jiru isa kana gam lamaan miti hubatee jira. Umurii warra achi fageessanii xiqqoo biyyummaan hangeenya ta'uu aanummaan hangeenya ta'uu jedhanii yaadan umurii warra raagummaatti yaadanii alatti umurii qeerroo keessa kan jiru dargaggoon gam lamaan miti walitti dachee waan walii galee fakkaata. Haalli hawaasaa yeroon siin jedhu walitti bu'iinsi akka durii dargaggoon lamaan walitti dhufee walitti bu'u hin jiru. Haalli sochii magaalotaa walirraa bitanii walitti gurguruun akkuma kanaan dura utuu wanti kun hin ka'initti gaggeeffamaa jira. Kun maalirraan kan ka'edha hawaasni dhalootni haaraan warri wal hubachuu danda'u kun walirraa bitee gurguruun akka gaggeeffamu magaalota yookaan immoo hawaasota isa hubatan sanatti labsii waan dabarsinatti fakkaata. Gama kun waan hin jedhu yoo hin qabaadhe inni xumuraa sagaleen koo hawaasa keessa dhokatee haa ta'u bitamee namni si gurguraa jiru isuma obboleessa kee haadhoo keeti simataa kee dabalateeti waan ta'eef. Kanaaf nama isa dhufee dhimma waa'ee gareef godhiitiin saba hawaasa keessa sanatti dhiibiiti ati hawaasa keessa kan isa kanaati ati magaalaa isa kana deggere ati immoo magaalaa isa kana qeepha'i jedhu sana yaada isaa yaada iftoominaa fi yaada sirrummaatti amanee akka inni qajeelummaadhaan yaada abbaa biyyummaa isaatii falmatuutti yookaan immoo kallattii biyya mirga abbaa biyyummaa isaatii falmatuutti akka inni deebi'uu fi yaada kee gara sanatti xiyyeeffadhu waa'ee gareef godhii kana dhiisi gareef godhummaatiin wal qooduun hawaasa keenya warra raaganuu bara hedduu minilikirraa gara sirraa kaaseeti gabroomsatee amma irratti tooftaa isaan ittiin bituudhaa fi sabaaf gareef godhiidhaan wal keenya nu lolchiisanidha jechuun barbaada. Oduu keenya guyyaa har'aa kanumaan xumurre qophii keenya hafan waliin turtii gaarii. Hayyee egaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu turtiin waliin qabaataa jirtaniif guddoon isin galateeffadha. Dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa guyyaa har'aaf gara saapholoo kadiritan isin dabarsa. Akkuma beekamu baroota dur irraa jalqabee dhawaatumaan jijjiiramaa kan dhufe dagaaginni saayinsii fi teknooloojii yeroo ammaa fiinxee ajaa'ibsiisaa irra waan ga'e fakkaata. Guddina saayinsii fi teknooloojii keessaa tokko damee teknooloojii qunnamtii odeeffannooti. Guddinni qunnamtii odeeffannoo kun dameelee baay'ifachuu daran miila diriirfatee idil addunyaa wal gahuu bira dabree ardii guddoo tana godootu akkatti kan deebiseedha. Baroota muraasa dabran kana birkiileen qunnamtii odeeffannoo barcuma intarneetii gubbatti bahuu madditti teessoo bal'ifattee gosti miidiyaa hawaasaas baay'achuun saffisni odeeffannoo addunyaas gurra nama mana tokko keessa jiruu caalaa akka wal dhaga'u taasisuu hin oolle. Marsariitiilee adda addaa madditti gosa saba himaalee hawaasaa yookaan sooshaal miidiyaa kan akka Twitter, Tumblr, Blogger, LiveJournal, Digg, Reddit, Instagram, Flickr, Paperly, Pinterest, Periscope, Google+, LinkedIn, Buffer, Delicious fi Facebook dabalatee kanneen biroo danuun kan argaman yoo ta'u hangafummaan kan namoonni biiliyoonaan lakkaa'aman itti fayyadamuun sadarkaa duraa irratti argamu Facebook ta'uun beekamaadha. Facebook dirree namoonni hedduun irratti wal baran ujummoo firoonni addaan fagoo jiraatan ittiin wal arkan galma namoonni yaadaa fi ilaalchaan walitti dhiyoo jiran qabiyyeelee adda addaa keessatti wal mari'atan ta'uu dabalatee baroota boodaa kana ammoo meeshaa waraanaa diina ittiin laaffisan ta'uun irkoo cunqurfamtootaa ta'uu eega jalqabee bubbuleeti jira. Eegaa nuti sabni Oromoo qaama hawaasa addunyaa keessa waan jirruuf akkuma namoota biraa miidiyaalee hawaasaa fayyadamuu jalqabnee kanatti jirru yoo ta'u yeroo duraa caalaa ammoo baroota 3 fi 4 dabran kana meeshaa qabsoo godhannee galma marii dhimmoota qabsoo keessatti mari'annuu fi ujummoo odeeffannoo warraaqsaa godhachuun mootummaa koloneeffataa wayyaanee qilee irraan katti geenye ta'uu malees dinqa maatiin keessatti wal mari'attus godhannee kan dogoggore sirreessaa kan wallaalee barsiisaa
kan aaretti qabbanee isaati irra geenye. Baroota lamaan dabran kana gara miidiyaa hawaasaatiin bu'aaleen galmeessine danuu ta'uu sammoo fafoonni muraasni hin dhabame. Keessattuu dhiyeenya kana miidiyaan hawaasaa nuti itti fayyadamuu caalaa waan inni nutti fayyadamaa jiru fakkaata. Fuulli miidiyaa hawaasaa garri ilmaan Oromoo itti fayyadaman abaada awaayoo fi uuda shoorarkaa tahee wacaa fi yeensi addaa keessaa dhagayama. Irra baay'een keenya ammoo waan uumame kana waan sirritti qalbiin xinxallee fi gaffageenyaan hubanneen fakkaan akkuma nama dubbii garii osoo keessa hin beeyne dhufeetti lixutti osoo waan uumamee fi waan ta'e addaan hin baafanne jettee fi tilmaamaan dhufee hamboo coluus hin dhabamu. Bakka qabsoon Oromoo dhiigaaf lafee gootota kumaatamaan sadarkaa fiinxeerra geessetti yeroo bitaa fi mirgaa diinnan Oromoo baay'atanii ilmaanii fi obboleeyyan keenya lafarraa duguugaa jiran kanatti keessattuu warreen geengoo Oromiyaatii ala bahanii jiran jidduutti qaanqeen shiraata wal qoodiinsaa fi diigamiinsa lagummaa gandummaa ilaalcha dhaabbilee siyaasaatii fi kutaa ulfooytee biqilte qaxxaamurtee jidduutti wal afaan deebi'uu fi jeequmsa addaa keessa liqinfamuun aaraan kan ibidda tufanis danuudha. Weerarri Oromoo addaan diiguu fi duudaa garaa godhuuf yaalan kana roga saditti hirree yoo laallu hangafni ergamtoota diinaa hojii Oromoo waliin dhahuu kana irratti yeroo garagaraa mootummaa koloneeffataa wayyaanee leenjifamanii bobbaafaman yoo ta'u kan biraa ammoo qaamoota kamillee haa ta'u warreen gamtummaa naqaaramuu fi injifannoo Oromoo hin jaalanneen kan uumamuudha. Qaamni sadaffaa ammoo ilmaan Oromoo kan hubannaa gahaa fi yaadoota bilchina siyaasaa hin qabne kan danta dhabummaa fi maalna dhibdeen guutamaniin kan uumamu ta'uu haalota agarruu irraa hubachuun ni danda'ama. Yaa uummata Oromoo warreen amaloota Oromoo diiguu qaban muraasa armaan olitti tuttu'inne kana dabalatee haalota walitti dhiyaatoo akkanaa kan qaban akkamitti firraa gurree qabsoo dhiigaan dheengiyyaa sadarkaa dhumaatiin geenye tana gamtummaa jalqabneen galmaan geenya kan ja'uuf qabxiilee kanatti aanan kana hubachuun gaariidha. Tokkoffaa qaamonni yeroo Oromoo fakkaatanii Oromoo wal nyaachisuuf kaayyeeffatan kun diinoota qaawa qallaa Oromoo jidduutti tasa uumamu fayyadamuun miidiyaa hawaasaa irratti jeequmsa adda addaa kalaqanii Oromoo wal nyaachisan kanneen yoo kan sirnaan hubannu ta'e amaloota addatti isaan irraa mul'atu maalummaa isaanii baruun salphaadha. Namoota tokko kan tasa onneen buttee miira jabaa keessa galee waan dubbatu wallaalee dubbii aaraa darbatuun ala irra baay'een namoota fuula miidiyaa hawaasaa irratti baanee qaaqqisanii sababa hin taaneen Oromoo kutaa fi amantaan dhaaba siyaasaa fi lagaan addaan qooduu fi walitti naquuf kaayyeeffatanii diinaan ergamuu isaanii karaa salphaan addaan beekuuf amaloota Oromoo keessa baramee hin beekamne kan qaban ta'uu addaan baafachuun gaariidha. Lammaffaa ilmaan Oromoo tahanii kanneen gootota kalee dabran komatanii fi hamatan waan jiran nutti hin fakkaatu. Namoonni diinaan leenjifamanii gara miidiyaa hawaasaa ergaman kun ammoo gootota Oromoo kaleessa qabsoof waa gumaachanii dabran kutaan addaan baasanii arrabsuu suuraa isaanii balleessuu fi seenaa isaanii abaaruun akka Oromoon kutaa walitti bu'u taasisuu guyyaa tokko kutaa tokko tahanii kutaa biraa arrabsuu guyyoota muraasa booda ammoo haala faallaatiin kutaa biraa tahanii kutaa duraan tahan irratti xiyyeeffatanii yaadoota wal dha'uu fi wal diiguu minnaaguun akka sareetti dutuu kan guddisanii fi yaadoota ijaarsa qabsoo Oromootiif tinnisa laatu kan namoonni adda addaa maxxansuu irratti yaada yookaan komantii arrabsoo fi tasa ilmaan Oromoo walitti buuftu qofa kennuu irratti xiyyeeffatanii kan deemanii fi yeroo mara yaanni isaanii barruu yaada irratti kennan waliin faallaa tahuu dabalatee namoota Oromoo biratti fudhatama qaban arrabsuu jibbuu fi ilaalchoota tuffii laatanii fi yaada nama mormisiisuu fi wal nama dhabsiisu barreessuu fi maxxansuu irratti hedduu hojjechuuf kan tattaafatan ta'uu hubachuun dirqama ta'a. Sadaffaa irra baay'een namoota diinaan ergamu kun fuulli feesbuuka isaanii maqaa sabboontoota Oromoo fi maqaa Oromummaa calaqqisu kan moggaafatanii fi hojiin isaanii ammoo faallaa maqaa moggaafatanii tahuu suuraa fi ragaa isaan ibsu tokkollee feesbuuka isaanii keessatti argamuu dhabuu dabalatee waanuma Oromoo addaan diiguu kan barreessanii fi irra jireessi namoota baay'inni hiriyoota isaanii yoo guddate nama 200 fi hanga 500 gadii waan ta'eef kallattiin fuula feesbuuka isaanii irra
irra dhaquun baay'ina hiriyoota isaanii ilaaluun baruu ni dandeenya. Gama biraatiin namoonni akkasii yeroo hedduu Facebook irratti hin argaman. Sababnis Facebook biraa hedduu waan qabaniif hoggumata saqaawni Oromoo jidduutti uumame qofa Facebook saniin seenanii jeequmsa uumuu fi waan Oromoo walitti naqu maxxansuuf fayyadaman waan ta'eef gaafa Facebookii isaanii laallu dabree seenuu isaanii wantoota isaan maxxansaniin beekuun ni danda'ama. Afraffaa namoota kana yaadotaa fi barruu Oromoo walitti naquuf haala mijjeessan qofa maxxansuu kan jaalatan ta'uu wantoota garagaraa isaan amma dura maxxansan irraa salphatti hubachuun kan danda'amu ta'uu fi amaloota fakkaatoo biroo danuu kan qaban akka ta'e hubachuun salphaadha. Garuu namoonni amala armaan olitti tuyne kana qaban marti diina jechuu keenya osoo hin taane ilmaan Oromoo biyya keessa ta'anii Facebookii fi miidiyaalee hawaasaa fayyadaman haala nageenya isaaniitiif rakkoo neetworkiitii fi sababoota hedduu irraa dabree Facebook seenuu hiriyoota xiqqaa qabaachuu fi maqaa fi ragaa isaan ibsu fayyadamuu dhabuun kan jiru ta'us garuu ilmaan Oromoo dhugaan Oromummaaf quuqamanii maqaa jijjiirratanii ragaa isaanii awwaalanii gara miidiyaa hawaasaan fayyadaman kun yaadoota kamillee kan wal faalleessu kan Oromoo diiguu fi wal nyaachisu hin maxxansan waan ta'eef laaftutti haala kanaan ergamtoota diinaa adda baafachuun ni danda'ama. Shanaffaa miidiyaalee hawaasaa irratti namoota Oromoo walitti naquuf carraaqan kamillee jalqaba amaloota muraasa kaafne kanneen keessaa irra jireessa kan qaban taanaan kallattumaan ergamtoota diinaan leenjifamanii Oromootti bobbaafaman warreen tokkummaa Oromoo hin barbaannee fi warreen Oromoon yoo gamtoomte shakkii fi yaaddoo biraa if keessaa qaban ta'uu hubachuun kaayyoo isaanii jalaa qancarsuuf waan isaan maxxansan sheer laayikii fi komanti godhuu dhiisuu yoo amala Oromoo walitti naquu kana qabatanii itti fufan ammoo biloog godhuun gurra isaan dhaga'uu duuchuun fala furmaataati. Jahaffaa akkuma nuti waan qabsoo teenyaaf tolu wal mari'annuu fi maloota garagaraa yaadnu diinni keenya ammoo ifee waluu fi kufaatii jalaa miliquuf nu caalaa tooftaalee walxaxoo fi ulfaattuu nuti laaftutti arkuu hin dandeenye diriirfatee itti fayyadamuun hanga nuti walitti bobbaanu umrii dheereeffachuuf kan wixxifatu tahuu baruu kittillayyoota danuu tarsiimoo isaa qammantuu leenjisee miidiyaalee hawaasaa irratti bobbaase jiraachuu yaadannee nuti walitti bobbahuu dura namoota akkasii mogolee cabsuun gaarii ta'uu hubachuu qabna. Gaafa Oromoo jidduutti qaawunni seensa diinaatiif mijaa'u uumamu gaafa nuti arraata wal bunnuu fi kabajaa waliif dhabnu mala addaatiin diinni nu fakkaatee walitti nu diruu fi waliin nu fixu akka baay'atu dursinee hubachuun qaroomina tahuu baruudha qabna. Torbaffaa qaamni qaama isaa murukamuu qaama tortore yookaan hadoode tahuu barree osoo dhibeen qaama sanii guutuu qaamaa wal hin geenye bakkuma jirutti muruu rakkoolee xixiqqoo tasa walitti nu dallansiisan yoo tasa uumame ammoo aara keenya liqimsinee miira keenya to'annee yeroof bulfachuu baruu waan tasa Oromoo diiguu fi wal komachiisu irraa of qusachuun galma gahiinsa injifannoo keenyaa kan saffisu tahuu hubachuun gaariidha. Saddeetaffaa fi inni xumuraa jaalala Oromummaa urgoytuu ganamaa sanfunyoo hariiroo teenya walitti hiituu fi walitti dhufeenya keenya daran cimsitu godhachuun ilaalcha dhaaba siyaasaa gosummaa kutaa fi amantiin osoo hin taane bu'urri utubaa keenya jabaan Oromummaa ta'uu hubachuu fi yaadachuun ergamaa fi kaayyoo diinaa galmaan gayuu irraa of qusachuun humna guddaa diina keenya itti gombifnuu fi xurree injifannoo barbaannu sanitti saffisaan irra imalu rasaasa walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa keenya nu milkeessu ta'uu hubannee farreen qabsoo if irraa haa uggurru kan jiru dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kanarraati. Oromiyaan ni walaboomti, Oromoon ni bilisu. raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa. No,
Hayyee egaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu. Turtii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa waliin qabaataa turtaniif galatoomaa kan isiniin jedhu an keessummeessaa keessan guyyaa har'aa Tulluu Biyyaati. Qophii keenya guyyaa har'aa asuma irratti goolabneerra. Qophii keenya biroon hanga walitti deebinutti nagaatti. Wayo no